ergaan isaaniif dabarsinus a qabsoo bilisummaa Oromoo haga har'aattuu milkoomina hawwamuuf irra gahuu kan hanqateef diinni yookiin sirni diina qabsoo saba keenyaa gufachiisuu irratti hagas mara jabina qabaatee osoo hin taane sirnaan ijaaramuun hoogganuu fi hoogganamuun dhawataan gola yookiin instituushinii ammayyaa fi waaraa dhaabbachuu waan dadhabameef. Seenaa qabsoo Oromoo baroota dhihoo hoo ilaalle hanqina kanaaf sababa kan ta'an caalattuu jaarmolee siyaasaa Oromooti jechuun ni danda'ama. Kanaaf badii kaliif irraa baramee akka jaarmattis mataadhaan cimaa gamtaadhaan irraan deebi'a. Gamtaadhaan ammoo rakkoo qabsichaa fi sabichaatiif mariidhaan wal hubannoodhaan furuurratti garaadhaan walitti hojjedhaa jennaan. Ergaa kana kan nu qofaatti hin taane guutuu saba keenyatu isiniif dabarsaa jira. Adaraa saba dhagaa isin hin jenne. Haala faallaa aadaa siyaasii fi sirna Oromoo kalee ganamaa ta'e namtokkee yookiin hooggana tokko furtuu rakkoo qabsoo Oromoo maraa taasisanii ilaaluu haa dhaabbatu. Furmaanni waarawaan qabsoo sabichaa kan irratti hundaa'u namtokkee yookiin garee hagamuu beekumsa qabdu irratti akka hin taane hubatamee gola yookiin instituushinii saba keenya guutuutti karaa siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaatiin hirmaachisee humneessu ijaaruu irratti akka fuulleffattan jenna. Biyya ambaa kanatti miseensonni yookiin deeggartoonni keessan ilaalcha qaban walii kabajanii akka jaarmaalee hawaasaa keessatti waliin hojjetan malee akka walirratti hin hojjenne gorsa yookiin kallattii kennaafi. Hawaasni Oromoo ala jiru humna qabsoo biyya keessaa akka ta'uuf haala jaaraa ta'e mijeessafi. Har'a hawaasni keenya rifaatuu kalee yookiin tiroomaa kalee irraa hafee damdamatee walitti fayyee jira. Adaraa faca'insa kalee akka nutti hin deebisne taasisa. Lammataan ergaan keenya kan waldaa hawaasa Oromoo bal'aa har'a asitti argamuuf qabnu wal haa ijaaru ka jedhu. Hoo jaaramni saba keenya sagalee gargaarsa ta'an. Kanaaf warri waldaa kana keessa kanaan dura miseensa hin ta'in koottaa waldaa kanatti makamaa. Waan hawaasa fi saba keessan ilaalu irratti qooda fudhaa. Waan mara jaarmaya siyaasatii hin dhiisinaa. Jaarmaleen siyaasiyaas aramtanii jabina horachuu keessanii isaanis jabeessa jedhe. Sadaffaa hayyoota Oromoo as jirtan akkasumas ardii addunyaa guuturra jirtan maraaf ergaan keenya adaraa miira injifadhaa isin hin jenne. Hayyuun ara awwaala, dhugaa qotee baasa. Dhugaan ilmarra mararti jedheeti dhugaa baasuuf carraaqa. Dhugaa jirtu irratti saba jaaraa. Dhawata laphee yookiin harti biitii saba keessatti ni caqasaa. Walta'iinsa sabaatti uumaa consensus builder ta'a. Kanaaf rakkoo haalaan ulfaataa ta'e kan har'a sabni keenya keessa jiru hubadhaatii mataa walitti nu qabadhaa. Dhara qabsoo saba keenya sakaalu diigaa. Sirna reefa keessaa xurree saba keenya baasuu nu akeekaa. Ofittoo ta'uu dhiisatoo salfilas ta'uudhaan sabni keenya ijaaruu soqa. Mind truth and only the truth isiniin jedha. Dhumarratti gahaa jiru nu gaddisiisa. Mirga saba keenyaa kan sarbaa jiru dhiyaate. Gocha mootummaa kana haalaan balaaleffanna. Qabsaa'otaa fi falmatoota mirgaa ilmaan namaa hidhaa keessatti dararamaa jiran hiikaa jennaan. Saba keenyaaf
nagaa buusaa jennaan. Uummata keenyan ammoo qabsootti jirtu ni deeggarraa, waan dandeenyu maraan si cinaa dhaabbannaa, mirga keetiif falmadhu jennaan. Oromooti waan ulfaa ayee anamatu sama warree afeera alaa hojjechaa jirti si'a adaraan ayaama shamarree Kuzeema Siifan kenna dhiifam dubartoota hunda fiddi namoota kee fuuri fiddi. Kana qabadha. Sagantaa yeroo keessan humna keessan kun akka bareedu baay'ee galatooma. Galanni keessan bilisummaa ta'u. Itti aansuun uummata naannoo Torontoo fi uummata naannawa ishee dhuftanii bakka kanatti argamtanii ilma keessan obbo Jawaar keessaniif baay'ee galatooma. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Bagana dabalataanis Jawaarilee mana jira garuu qabsaa'otaa fi jaallatamtoota ilmaan Oromoo Akamu bagana kaya kutan warri Toronto naannawa Toronto jirtan hunduu warra dhuftanii asiin mootisan galatooma wanti koree waan kana qopheessite hunda galatoomaan ja'anii ammallee ilma keenya obboleessa keenya Johar Muhammad abbaa Oromoo Noomi baga Rabbi nagaa wal akka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawan dan selawan kata wala
but hold on.
atau galat umat Oromootiif jedhee lubbuu kan kenne itoo waa tokko namaa Kenya anak film makan tahu hujjah Muhammad Sinif Desa dabareen kan saati. Hunda dara bagara bolbo agarsiise isinillee covid irraa haftanii anillee qaallitti maakalawi irraa hafe bagara binagaa wal nu agarsiise. Baatii lama osoo addan dhaabiniin naannayaa jira odeessaas jira hedduu dadhabee Kaanaadaa sababa barbaadellee irraa hafuuf hin ka'e viizaalleen ture dhufee garuu mootummaan teessanillee diddeen naa kennite. Hoggaan nan afajee kitaaba afaa gaafadhu immoo warri Ameerikaa warri Kaanadaa kun walitti naafa. Kanaafuu Ameerikaa dhayitee Kaanadaa yoo hin dhufne lammata gara garba maalii kan Atlaantikii kan hin ceetu jenna dursisee saniif hin dhufe. Bagan dhufe baga wal agarree baga nagaan eedanii siin jaa.
biyya tana Canada yeroo duraatiif biyyi faranjii ani yeroo duraatii dhufe I think Hoolaanditti aanee kana naf fakkaata 2004 dhufe British Columbia. San booda I think I told you this story many times 2005 nama tokko biyya tanaa isin beekun ture hoggaan dargaggoo jaarra jennee sochoonu tokko 2005 hin dhufe for Christmas break hoggaan dhufe garbii tokko qofaan arge baana isaa dullacha wajjin achirraa kaanee I've been coming here every year last 4 years I think magaalaan yeroo afurtii deddeebi'e tana qofa naf fakkaatti 2018 osoon biyyatti hin deebiin asin ture kompiitaraan na yaadachiise hoggaa waa sarchii godhu har'a 2018 yeroo mirqaanni jijjiiramaa ture sani as dhufeetiin ture if you remember I was very skeptical namni hedduunis mirqaana keenya irra bishaan qabbanaa'e na hixe naan jechuu ture skeptical and I decided in this town to go back as well preconditionii kaanye keenya ture sen irratti hundooyineetti murteessinee deemne then I think 2018 keessa biyya galee immoo biyya irraa hin dhufe sababa dhufeef illee hin beeku wal geenyee marii goone marii san irratti I came again with a very depressed mood as Toronto hoggaan dhufu yeroo baay'ee namoonni illee serious waan ta'aniif waan serious dubbadha 2018 yeroo mirqaanni jiru sun maybe December akkasna fakkaata biyyi rakkootti deemaa jirti civil war'itti deemaa jirra ce'umsi kun gufateera hadiida irraa bayaa jira qabbaneessa hanimuun kun haa dhumu real business haa seennu jedhee dubbachuu kiyyanii yaadadha 2019 immoo waggaa ibiddi oo'een dhufe 19 or early 20s I think December akka waan akkasii ammallee na fakkaata yeroo san immoo yeroo jaraanis wal jeeyinee duulli guddaan narra godhame tokkoon dhufe guuza hedduu ture gaafasis akkam biyyatti deemu sinitti men deeme har'a immoo dhufne warri as jirtan yeroo hedduu akkan jedhutti Oslo fi Torontoon hawaasa buleessa jira warra qabsoo Jabuuti Hargeysa Mogadishoo Nairobi Xaaliyaan Saawudii hunda keessa dabree jira kanaaf waan serious ta'e waliin haasa'uun barbaachisaadha haala qabatamaa biyya saniitis haala gara fuulduraattis yeroo fudhee isin hojii haasa'uun nuuf hin deema qabxiilee hangammaa baatii lamaan dabreef marii bal'aa goone hawaasa addunyaa hawaasa keenya bakka adda addaa jiru wajjin gaafileen adda addaas ka'aa ture hamban barbaade olitti immoo namni keenya wal jidduutti waa'ee ormaa osoo hin ta'in waa'ee ofii waan kallattii ofii karaa itti deemuu qabnu bal'inaan mareetaa jira Toronto irraa kaasuudhaan Kaanaadaatti sanboodas biyya deebinee marii kana we were going to deepen it gadi bal'ifnaa deemnaa jechuu kanaaf barsiisaa ta'uun dharraa duraani nu barsiiftellee jeenaa hamma tokko tokko waan hin hangammaa haasa'u little bit graphic bifa ta'een mariidhaafis manattis galtanii asittis mariidhaaf bifa ta'uun xiqqoo theoretical waan ta'e empirical waan ta'e xiqqoo tuttuquu yaala dhiifama naa godhaa barruu kana barreessaatiin jira wanni isaa hedduun afaan ingiliziitiin qophaa'e connecti naa gooteerta okay is it working did it shall quote honorable Manni dhabe ita nama dullomsa. Kompuutera soalnya fakkaatti. Probably we should restart it.
start to one more. Sound effect. Can I just? Sound effect. Okay. Probably will start. يخبيه رابط بدنا أتكرر به خطأ عن سيله زياد ما سري سليم Yes. No, it's too many. Yeah. Yeah. Better. Okay. Yeah. That's it. Let's be perfect. Good. Yeah, perfect. Ammoo ayyaami. Qabsoon amma beekuudhaaf qolalaa jaatamarraa irraa kaanee fi bakki amma irra jirru dachiif samiidha. Haalli hawaasni keenya keessa biitii sun keessa jirtus addunyaanis keessa jirtu ka keessa irraa eegaluun barbaada. Akka ilaalcha kiyyatti qabsoon Oromootuun gaafa eegalte jaatamoota irraa kaasee hanga ammaatti gulantaalee takkaa'u sadarkaalee sadi keessa dabarte. Akkuma sabboonummaa biraa yookiin immoo nationalist project kamiitu hawaasa tokko gabrummaan cunqursaan adda diige deebiftee rooroo irra aansuudha. Sirna siyaasaan hojii dabooti, hojii walooti, hojii guuzaati. Ummanni tokko waan walootiif walii akka bayoo ka barbaadan taate waloo isaa deebisanii eenyummaa waloo isaa ijaaruun barbaachisaadha. Kanaaf gulantaan abboonni keenya dura godhan jaatamoota irraa kaasee sochiin afran qalloo caatu lamaa isaa taatu sochiin baalee raadiyoo Moqdishoo kun sochii revival jennuun takkaahuu hawaasa mataa isaa dammaqsuuti. Kana keessa dabarre. Lammaffaa irratti uummata dammaqsite immoo jaaruu qabda. Organize godhuu qabda. Mataa isaatii fi jaarmaa caasaa itti godhuudha. Mallattoo waloodha kennuufii qabda. Reconstruction phase kan jennu jechuudha. Reconstruction phase hogga jennu fakkeenyaaf odaan amma namu bakka hundatti agarru kuni it wasn't there before 1960s. It was part of the nationalist project. Odaan hin jiru jechuun odaan ni jira. Garuu akka mallattoo Oromoo bahaa dhiyaatetti hin turre. The second phase is the reconstruction phase. Yeroo kanatti maal wanni goone mallattoo waloodha, aastoo waloo qopheessuu, qubee qoruu. Maaliifi nationalism without language cannot be resurrected. It cannot be rashaffaa dalagaa turan sun jaarmaa siyaasaa Oromoo Paan Oromoo barruuleen barii barasan keessa in the 70s waan mataa dammaysaa gadi jaarre san booda wanni dhufe maali? Oromiyaa gadi dhaabuu dhufe. Nationalism hoggaa jennu takkaa'u qabsoo sabboonummaa hoggaa jennu sabaa fi daangaa isaa walirratti tokko godhanii waa sadii wanni gurguddaan Oromoodhaaf ta'e. Oromoon hojii jechuudha. Tokkoffaani afaan barnootaa afaan gochuudha. Afaan hojii gochuudha. This is crucial. Why? Sabboonummaan keessattuu carraa guddaa qaba sabni kun. Maas literaasii fi maazar tang literaasiin yeroo tokko dhufe. Afaan ifiitiin barachuu fi bal'inaan barachuun. Jeetiin malee daataa isaa yoo ilaaltan
sagaltamoonni yeroo lakkoofsa nama baratu hedduu itti dabalee fi dhibbantaan isaa itti dabalee fi kan baratu kun immoo jalqaba tokko tokko yoo ta'e malee 80 elite isatti marju godhu yeroo duraati bureaucratic elite ta'e dur kan baadiyyaa jiru son ta'in magaalomaa dhufuu isaa wanne jechuudha. Qabsoon dhufuu kan maal ta'uu qaba? Tokko dhaloota kuma irratti hundaa'uu qaba inni. Magaalota jiddu galeessa godha ta'uu qaba. Sadi bureaucratic elite mobilize godhuu danda'uu qaba. Dandeetii now qabsoo moota ammoo actualization yookiin implementation whatever word you choose yoo jenneen it's a new phase. What our friend Debre state power kalate amala jarra bata. After 50 years of struggle, waggaa 50 erga deemne booda saba dammaqsine, saba jaarre, kan jaarame san lafa qabsiifne aangootti bahuu dandeessu sochiin Oromoo kun jechuudha. Aangootti bahuun qabsoon qofa miti. Afrikaattis Eeshiyaa keessatti qabsoon bilisummaa hedduu godhame. Waan qabsoo aangoo qabatte booda rakkoo keessa seenti. Ascendance to power, consolidation of power, and legitimization of power. San ni jabeeffatta, kursii irra teessan ni jabeeffatta, kursii jabeeffatte san halaal godhatta, legitimize godhatta. Waanin sodaachuu tokkotu Oromoo qunname. Qabsoo ajaa'ibaa amma fakkeenya Gaanaa yoo fudhattan, with exception of very few countries, very few nationalist struggles, hedduun isaanii sirna alagaa ofirraa buusaniit waa lama mudatan. Yookiin sirna abbaa irreetitti bahe, yookiin wal waraansa keessa seenan, or combination of both. Oromoonis kan avoid gochuu hin dandeenye san keessa seennee jechuudha. We couldn't consolidate power and we couldn't legitimize power. Itti deebi'a. Kana eegan jee booda santitiin deebi'a. Qabsoon Oromoo waggoota 50-60 dabre kana dhawaata afuriin dabartee
revival, reconstruction, state formation or actualization, power ascendancy inje. Something strange happened more at the same time. At least qabsoon tuni mootummoota afur regimes namoota taayitarra jiran osoo hin ta'in regimes afur keessa dabartee jirti. Sillaasee eegalte darbuu keessa dabartee EPRDF keessa dabartee amma immoo sirna PP keessa jirti. What continued? Imperial ka jennuun sirna Haile Sillaasee yoo fudhanne Minilik irraa kaasee tarsiimoon ruulii yookiin immoo warra aangoorra jiru maali? Keessattuu Oromiyaa irratti warri aangoorra jiru resource extraction irratti focus kan godhani. Tarsiimoon isaan itti fayyadamaa it was direct rule. Sirna naftanyaa ka jennuun sun ka hanga gandaatti gibiraas guuruudhaaf risoorsii guuruu kana kallattiidhaan ruling classiin sun namoota isaaniin wal fakkaatan erguudhaan extract godhu turan. Direct dargii yoo fudhatte it was semi direct. Zabana dargii akka duritti osoo hin ta'in hamma tokko Oromoonis biirokraasii keessa bulchiinsa gargadii keessa seenuu eegale jechuudha. Still direct but not so. Zabana EPRDF moo gadhuufnu indirect. Zabana Haile Sillaasee more of French model hordofuu ture state ni. Zabana EPRDF zabana Mallasaa immoo British model indirect model eegale jechuudha. Zabana direct Zabana Haile Sillaasee it was direct rule by others. Zabana PP is a direct rule by you. I will come back to it. Mootummaa Oromoo kau waa kenna ofirraa sosoban afranu akkamiin sosoban imperial mootummaan nugusaa Xaaliyaan booda eegataa Oromoon xiqqoo dadammaqee fincilee itti agarsiifatee booda state modernization keessatti eliitii Oromoo ilmaan namoota Oromoo jajjaboo barsiisuu waraanatti galchuu biirokraasiitti galchuu assimileet gochuu amaareessuudhaan ofitti qabachuu irratti hojjete jechuudha. Elite cooptation was the concession. Maaliif Oromoo keessaa warra mataa ta'e yoon qabadhe mass revolt ture. Haga qabee sir guututti assimileet gochuu hin dandeenye warri immoo sirna sana irratti booda fincilee rakkoo itti uumellee warruma dura assimileet Oromoo daawwan godhe takka Oromoo ittiin sosochoosu. Gaafii keessa gaafii Oromoof kibba laallattu. Kanaaf darbuun lafa deebise. Gaafii guutuu sabaan deebifne garuu hamma tokko uummata ofirraa gadi gab gochuu danda'e jechuudha. Maal godhe? Concession, no real concession. Elite cooptation illee nominaalidha. Figurative, fafakkeessaa jechuu kiyya. Maal godhe? Oromiyaa akka uumamtu hayyamuudhaan nominally governance kenne. Dhimma fi konseetii godhe. Xiqqoo ofirraa gadi qabe. PP noo maal godhu jirti? PP direct rule through our own jedheetiin jira. Jalla kan jee nama lolchisu tokko. If duuba deebitee zamana Haile Sillaaseen hordofti. Elite cooptation irratti focus gooti. Qabeenyaa fi aangoo elitiidhaaf raabsuu irratti fuulleffatte jechuudha. Strategiin isaanii hoo concession strategy isaanii agarsiisa repressive strategiin isaanii hoo maal ture? Kan zamana Haile Sillaasee
Haile Sillaasee theory yaada ijoorraa waan deemaa turaniif there was significant cultural and linguistic marginalization and attempt forced assimilation ture. Extended economic exploitation ture jechuudha yeroo Haile Sillaasee. Yeroo Dargii ture irra caala Dargiin kan adda isa godhu Oromoo handal gochuudhaaf. Haile Sillaaseen hoogganaa jennu isaa qofa osoo hin ta'in biizinasa qofti godhuu sossobuu irratti hojjetaa ture. Darguun immoo dhabamsiisuu irratti hojjete. Zabana EPRDF garee tokkoon massive political domination irratti hojjete. Lammaffaa economic exploitation itti deeme. Immoo guutumatti Oromoo irratti mass repression in deeme jechuudha. Jijjiirama kana agartanii miti. It remained constant. The only thing that remained constant over a period of 60 years, the relationship remained securitized. Maal jechuudha. Zabana Haile Sillaasee nama gammadaa jedhamu tokko yoo fudhattan yoo Rabbi umurii isaa dheeressee waggaa 90 jiraate. Steetiin Itoophiyaa tan zabana Haile Sillaasee gammadaa akka diinatti ilaalte. Tan Darguus akka diinatti ilaalti. Ka EPRDFis akka diinatti ilaalti. TPPis akka diinatti ilaalti. Teestii godhuu dandeessa waan kana. Bakka wayii waajjira mootummaa federaalaa bakka tokko godhattanii namicha gammadaa jedhamu galaalu sistamni ri'aaktiin akka itti godhu baay'een jijjiiramne. Zabana Haile Sillaasee akka gadi galootti akka farraatti ilaalama. Zabana Dargu akka sargootti ilaalama. Zabana EPRDF akka shororkeessaatti ilaalama. Amma immoo akka shaneetti ilaalama. Isallee give steetii Itoophiyaa qofa miti kan Oromoo akka diinatti ilaaltu. Oromoo akka nama gammadaa the relationship between Ethiopian state and Oromo remains securitized. Very peculiar. Particularly is peculiar and about Hariron Oromo state Ni dhuunfate dhiibee sirna alagaa buusee nama ofii sirna ofii kan jedhu irra kaa'e. Waa'ee aangoo qabatee waa lama dadhabeen isin jedhe. Konsuleet gochuus hin dandeenye, liitimaayis gochuus hin dandeenye. Konsuleet gara lamaan gochuu danda'a sirni tokko. Tokko humnaan gadi cabsee siree akkan sochoone abbaa siree irraatu hunda kabalee booksiin dha'ee firraa jabeeffachuu danda'a. Yookiin immoo nu geessii itilleen turii jedhee waliin ga'ee deemuu danda'a. Sanillee konsuleet gochuu hin dandeenye amma sirni jiru. Liitimaayizeshiniis hin dandeenye haawo. Liitimaayizeshiniis gara lamaan argachuu danda'a sirni tokko. Yookiin nama sana yookiin immoo sirna sanii yookiin immoo paartii sanii ol humni biraan jiru olaantummaa siyaasaa guddina diinagdeef security qabaachuudhaan hunda calgochuudhaan liitimasii argachuu danda'a. Yookiin immoo sirna dimokiraasiitiin filamee liitimasii argachuu danda'a. Sirni ammaa kun pay attention to this because this is really crucial. Sirni ammaa kun sirna abbaa irraa cimaas ta'uu hin dandeenye.
Dimokiraasiitillee ce'uu hin dandeenye. Waa'ee maaliif jennee oggalaallee jijjiiramni dhufe 2018 kuni it is a result of mass movement. Sochii ummataatiin ka dhufe. Sochii ummataa jaarmaa siyaasaa baay'ee xiqqaa ta'e keessaan dhufe. Sochiin ummataa immoo uumama isaatiin sirna ni kuffisa, sirna ni jijjiira harka. Aangoo garuu qabatee deemuu hin danda'u. Itoophiyaa qofatti miti, Oromiyaa qofatti miti, Suudaan laala waan ta'aa jiru. Suudaan haga tokko nuun inspire ta'an. Suudaanis Ijiptis hamma tokko keessatti warri Suudaan nuun inspire ta'an. Sochii ajaa'ibaa godhanii sirna Bashir nufirraa kuffisan. Waggaa lamatti deebi'anii harka militariitti deebi'an. Maas muuvimentiin poolitikaa jaarmaa pooletikaatiin hoogganamuu dhabuun paawar uumaa sirna abbaa irratti deebi'an. Muuvimentiin gara lamaani. Tokkoffaa ofii aangoo qabatu. Lammaffaa warra aangoo qabatu san immoo eemaruudhaaf. Eemaruu qofaaf miti. Faawundeeshinii illee ta'uu hin dandeenye. Diteelii keessan seenuu barreeffama. Lammaffaa Oromoon amanuu qaba. 2018 akka jaarmaatti qofa osoo hin ta'in saayikooloojikaalii osoo hin qophaa'in nu warra mormituu keessa ture dhiisati ijoolleen amma aangoo harka qabaniiru aangoon erga harka seenee aangoon harka isaanii seenuu amanne. Oromoon akkaataan itti kondiishin ta'ee gammaa deeme sirnaan loluu sirna irratti qabsaa'uu qofa waan sirna taligee ofii furachuu. Exercising power has been new to us and continue to be new to us. Amma learn gola barachaa deemaa jirra jechuudha. The fact that power is new to us. Bulfamu malee walchines kabiraas bulchine waan hin beekneef daddaaqiinsi lakkoon consolidation fi legitimization jechuudha. Kabiraa extremely high expectation without sufficient preparation. Mirqaana 2018 ture galaaltan probably nullee can be blamed. Gammachuu fedhii waggaa 50 booda bakka tokko geenya ka jiru nus even sabni biraallee mirqaana guddaa keessa ture. Organizationally, strategically nuti qabnu garuu baay'ee xiqqaa ture. 91 illee rakkoo kana nu mudate. Rooba guddaa kuurii jaarte maagada baaftee roobni guddaan ati neegii yoo sin roobe maaganni xiqqaa yoo ta'e kuuriitti seenuu deessi dachii jaarsaa jechuudha. Nullee kan tunu bira dhufe. What's the consequence? Consequence mismanaged transition yookiin immoo ce'umsa intelligent ta'ee jechuudha. Osoo psychologically organizationally itti qophoofne turre. 2020 jara kufifne jenne dursitee kuftee in fact 2020 nun ga'u na fakkaata xiqqoo achi fageessuu qabna turre. Maaltu ta'uu qaba ture? Consolidation. Consolidation hawwiin dhufe hawwiinii fi expectation uummanni qabuu fi qaamni adda addaa qabuu fi warri aangootti dhufe dandeenya. Warri aangootti dhufe sirna paartii tokkee dominant party system irraa dominant personality itti jijjiiruu barbaadan. Expectation fi realitiin wal dha'ee jechuudha. Kunoo maal fide? Internal and external contradiction fide. Oromoo keessatti contradiction wal dura dhaabbannaa wal faallessaa cimaa uume. Kan amma lolaa kuni bu'aa wal dhibdee siyaasaa 2018 uumame jechuudha. Qophaa'uu dhabuun keenya maal fide? Internal fide. San qofa miti. Sirriitti qophooyne gahumsa jaarmaa qophaa'ina saayikooloojii aangoo dhufe san ufiifis ormaafis akka ta'utti kara lachuunu takka kara dimokiraasiitiin takka sirna abbaa irreetiin ittiin deemuudhaaf qophaa'uu dhabuun keenya humnoota jennu wajjin walitti bu'iinsa fide. Civil war amma Oromoon yeroo ammaa civil war lama keessa jira. Tokko wal jidduutti lolaa jira. Oromoo wajjin wal lolaa. Contradictionii kanatu gara lolaatti cehee jechuudha. Legitimization irratti sirna abbaa irree ta'uu barbaada. Sirna abbaa irree jaaruudhaaf Oromoon hin danda'u ture 2018 abbaa fedhe yoo fiddan bakka san sirna abbaa irree jaaruu hin danda'u ture. Maaliif sirna abbaa irree jaaruudhaaf
solid social, economic and security base barbaachisa. Social organization psychology dha. Sabboon immoo sirna irratti finciluu irratti shape yookiin immoo osoo sirnicha security san guutumatti hin dhuunfatin sirna abbaa irra ijaaruu yaalle. Kanaaf bakka sirni security siyaasan sirna abbaa irra uumuu ijaaruun jarjaruun nu jidduttis wajjin siasa psychology jaarraa model strategy diddaatira gara bulchiinsaatti gara gabarnansiitti yoo jijjiirre malee rakkoo keessa qaba sodaa guddaa qabu tokko kan inni jarjaree biyyatti galee osoo waan baay'ee osoo deemu rakkoo isaa kan bu'aa deemu nama external ayyaayazuun ayita maal jedhan afaan amaaraa si beeka ayyaazun ayita qamma waan jedhan tokko beektu qabata saalaaliitiidha harkaa buufadhu yan fakkaate internaalii sheekii ta'uu keenya waggaa argan humnoonni alaa ambishinii biraa fidan 2018 raawwachiisuu hin dandeessan hedduudhaan bulchiinsi gavarnansii akka malee